wanti wal bira qabeef jedhan ulamaa'ni gariin wanni ardirra jiru hundi qaamarra jiradhan. Ardiin bishaan qabdi qaamni namaallee bishaan qaba. Ardiin bishaan fincaa'aa qabdi qaamni namaallee bishaan fincaa'aa qaba. Asirratti waan mirkanaa'etu iyyuu jira. Eeyyee qoy lammaffaa ardiin marga qabdi namni illee marga qaba rifeensa. Kalafaa yoo haamame kanamaallee ni haadama. Rifeensummaan jechuudha. Fakkeenyaaf fudhatte margi lafaa ni gaara. Rifeensi namaallee ni arraaya. Ni arraaya mire ni gaara jechuudha. Ardii tanarra fakkeenya aduu fi ji'a jira. Qaama namaa kanallee fakkeenya aduu ijji lamaan kun aduu fi ji'a fakkaata. Subhaanallah. Qaama dachee tanarra jiraattotaa fi kaa'inaata rabbi dachee tanarra kaa'ee jira. Qaama namaa kanarrallee baakteeriyaa irraa qabi, seeliiwwan irraa qabi, wantoonni lubbu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyii ta'an ka dachee tana dachaa miliyoonota biliyoonota caaluu danda'antu qaama namarra jiraata. Kanaafuu dacheen gaara qabdi, qilee qabdi, qaamni namaa kunillee dachi qaama qabaa. Fakkeenya dacheen albuuda qabdi. Qaamni namaallee albuuda qaba. Fakkeenya sanyiin ilmi namaa irraa dhalatu kun albuuda qaama namaati. Sanyii kanaan ilmi namaa dhalata. Akkasii mire albuuda jechuudha. Albuuda rabbi dachee akkuma dachee keessa warqii fi zahabaa fi petroola gaaza kaa'e qaama namaa kanarrallee rabbiin sanyii ilmi namaa ittiin dhalatu kaa'e. Kanaafi daawwattoota kabajamtoota keenya qabxiin irraa kaafne man anaadhaami. Ani eenyu? Ani eenyudha? Akkamitti ani of argadha? Akkamitti of ta'ee jiraadha? Of ta'uu jechuun bar warri of ta'uu jedhee ma'anaa biroo kennuuf jira. Of ta'uun nu baannu Oromoon Oromoo haa ta'u Amaarri Amaaraa haa ta'u miti har'a. Namnummaan dhalate kun eenyummaa ofii baree dandeettii ofii arkee keessa ofii kana qara'ee maal dalaga? Maaliif addunyaa tana dhufe? Osoo hayyoonni addunyaa kana guutuu jiran, beektoonni addunyaa kana guutuu jiran, ana maa rabbiin ganda keessatti ana uume? Maal dabaluu dhufe addunyaa tanatti? Ashaaraan haarofni wahii ardii tanarra kaa'u dhufe maali? Wanti yoo an dalage addunyaan irraa fakkeenya fudhattu irraa fayyadamtu maali? Jechuu san of keessatti argachuu qaba namni. Sanirraa kaafnee walumaa gala ilmi namaa kun sadii qoodama jedhan. Ilmi namaa kun sadii qoodama. Tokko nama addunyaa quba hin qabne, ka addunyaa isa quba hin qabne. Tokkoffaan. Inni illee addunyaa quba hin qabu. Kama biyya keessa jiru jechuudha. Ka biyya jiru. Addunyaallee quba hin qabdu, inni addunyaa quba hin qabu. Yaakul, wayashrab, wayanaamu, wayastayqab. Nyaatan dhuga lafti dhiiturra fa'a irribaa ka'achi surree godhatee deema. Addunyaan isa quba hin qabdu, addunyaa quba hin qabu kunniin gowwaa, alhamqaa, warra alhawaamu, xuwaamu kadhan sani ka addunyaa kana tirfii itti dhufe. Akka waan tirfii dhufe subhaana rabbi. Ka addunyaa kanarratti waluma guuteetuma addunyaa tanarra shintibeetii qofa qallabee, shintibeetii qallaba. Nama gaafa inni du'e bar shintibeetii waan ittiin qallabamtu hin qabne. Gaafa inni umaan dalagu biyyaaf umaan dalayne maatii isaatiif seenaa tokko hin qabu, biyya isaatiif seenaa tokko hin qabu. Wama tokko hin hojjenne shintibeetii qallabuu gaafa inni addunyaarraa deeme. Nama surreen irraa haftu jira surree taarika tokko nambisu surree addunyaarra dhiisee deemu namni kophee addunyaarra gatee addunyaarraa deema obboleessu nama ta'ee dhalatee bilchina hagana ga'u ardiif samii rabbi isaa uume qilleensa hagana ga'u isaa uume ambiyoota isaa ergee osoo seedaa takka jijjiirama takka addunyaa tarra hin kaa'e namni surree qofa jaaketti kana baafatee addunyaarraa deema hayaatun akhiruhaa ka awwalihaa jiruu jalqabni isii fuuldurri jalqabaa fi xumurri isiillee wal fakkaatu nama addunyaa quba hin qabne ka addunyaa isa quba hin qabne. Tokko ummata kana irra hedduu ilma namaati immoo kun. Lammaffaan nama addunyaa quba qabu ka addunyaa isa quba hin qabne. Iraaniin har'a maalitti olteetteen guutuu beeka zaambiila oduu. Zaambiila oduu beekta? Zaambiila oduu Iraaniin maali oltee paartiin ebalu maal dalagee Ameerikaan har'a maal murteessitee murtii addunyaan beeka. Aljaziiraan har'a maal gabaasee CNN maal gabaasee miidiyaan addunyaa maal dubbate. Waan duniyaarra deemu tana hunda jala seenee akka waan ministeera fayyaa ta'e fayyaan takka si galan tartu akka waan ministeera nageenyaa ta'e waa'ee nageenyaa tokko si galan taru akka waan ministeera qonnaa ta'e waa'ee qonnaa tokko si galan taru kuni akka waan ministeera kubbaa ta'e kubbaan tokko si galan taru kuni ka addunyaa tana guutuu jalarraa qabee gubbaa addunyaa tana hordofu rabbi zaambiiluma oduu Zambiila beekuun oolu namni martiin beekan rootoo oduu jechuun ka rabbiin oduu qofa itti guure ka duniyaan maal duniyama tana jala deemaa oolu ka addunyaa jijjiirama takka hin finne barumsa takka hin baranne waan barateerraa uummata hin qoonne waan takka jijjiirama tokko hin finne tokko kana warri Zambiilo lammaffaa sadaffaan wahum qillaa muraasa jarri nama jara addunyaallee quba qabu ka addunyaallee quba qabu ka addunyaa keessa jiraatu addunyaallee isa keessa jiraatu maaliif jennaani sammuu tana sadi qoodan hayyoon
sammuun xiqqoon sammuun guddoon sammuun irra guddoon ol aantuun addunyaarraa haasofti jedhan seenaa kalee dabre har'a hojjetamaa jiruu fi waan bor hojjetamuu qabu lafa kaa'a sammuun gurguddaan gandarraa bahee ofirraa bahee biyyarraa achi bahee addunyaa guuturra akka addunyaatti yaadee akka gandaatti hojjeta sirriin amma akka gandaatti yaadanii akka addunyaa hojjetu ni danda'ama akka gandaatti yaadanii akka addunyaatti hojjetu osoo hin taane akka addunyaatti yaadanii akka gandaatti hojjetan achirraa jalqaban. Nama ila asitti sammuun guddoon sammuu addunyaarraa haasoftu sammuu kaleessarraa dubbattu sammuu bor maal hojjetamuu qaba jettee lafa keettu sammuun guddoon ol aantuun isii tana jedhan. Ta quraanarraa dubbattu ta hadiisa nabi muhammadirraa haasoftu ta sammuu hayyootarraa dubbattu jechuudha. Ta addunyaa tana dhibee addunyaa tanaa dhufe furmaata taatu jechuudha. Sammuun lammaffaan sammuun gadi aantuun jedhan ta jidduu ta namarraa haasoftu jedhan. Sammuun guddoon addunyaarraa haasoftiimi. Seenarraa haasoftiimi. Barumsarraa haasoftiimi. Bilchinarraa haasoftiimi. Waan ta'amee dabree fi waan ta'amaa jiruu fi waan ta'amuu qaburraa dubbatte. Sammuun lammaffaan immoo sammuu namarraa haasoftu. إبلون توكجين تزوج فلان وطلق زيد وعمرو وسافر إبلو دوئه إبلو فوده إبلو بجابه إبلو كست إيمي إبلو مالت إيمي نما ربين أفان نياتا أفان قريبا ربين أفان نياتا أفان نياتا باتي دي مجرى أفان أدو أفان أفوني أفان كجبا أفان وري أفان قدي أفان أجندا نما أفان كان باتي دي مجرى ربين Xurumbaa godhee addunyaa tana gubbaa kaa'e. Xurumbaa godhee addunyaa tana gubbaa kaa'e. Xurumbaa akkuma nama ganama yoo du'e ganda keessa deemanii ekelee mootu haadhaan xurumbaa godhasa. Chaayinaa waan jette xurumbaan maa iyyaa jennaan garaa isaatu duwwaadha jedhe. Wanni hoffaan wanni duwwaan hundi isaanii iyyaa bara. Kubbaanu. Fakkeenyaaf bishaan hin guutin layin hin guutin laga hin guutin waan ati beeytuun maali? Wacuu isaati. Laga guutin waan ati beeytuun callisuu isaatiin beeyta. Bilaftuu lafa gajjettuu irra bishaan ciisa. Lafa ol jettu bishaan irra taa'u. Simbirree keessaa tamtu irra sii qabamaa jedhanii gaafatan namticha simbirree funaanu tokko bosona keessa deeme tawaccuutu naa qabameedhe. Maaliif jennaan waccee bakka jirtu nagarsiiftee achi dhaqee fuudhe jedhe. Alfamul muxabbaq laa yadkhuluhu dhubaab jedhe. Arabni afaan cufaa tiisiif hin seenu jedhan. Qurxummiin afaan cufattee bahara keessa deemtu maanxaaqqoon dhufee hin qabu. Akka feeti darbitu afaan cufattee deemtu. Kanaaf wanni wacu wanni iyyu wanni nyakkisu wanni ajanda addunyaa tana gubbatti ajanda wantoota akkasii uumu hedduun isaa duwwaadha. Hedduun isaa duwwaadha. Wanni duwwaan iyyaan sabaadha. Fakkeenya sabaree takka aanan itti guute takka hir'uu yoo godhe fakkeenya horiirra fe'ee yoo deemee fakkeenya geejjibaratti tamtu wacu isitu wacaa deema. Kun waa takka sagaleen qabu. Mal assanaabili tan hana arabni maal jettu ita shi'iriidhaan dubbattu qamadii keessaa tafiree hedduu mataa keessaa qabdu akkana gajjetti warruu keessatti. Tafiree mataa keessaa hin qabnetu akkana dhadhaabata tabooda faagulloo horii taatu akka beeyta ciranii keessaa haba mansuuraa godhanii horii nyaachisa. Tafiree qabdu mukni firee qabu mataa qaqqabata. Mukni mataa isaa keessa fireen hin jirre namaayyuu miti bara xabiimattu. Horiin sangaan gaafa guddaa qabu mataa qaqqabaa deemu. Qululluun zeeroon immoo mataa wal qabee deemu isa jechuudha. Fakkeenya akkana wanni hundi tokkoffaa maal jenne daawwattoota keenya sammuun guddoon ta addunyaarra haasoftu sammuun giddugaleessi ta namarra haasoftu sammuun xiqqoon ta ofirra haasoftu jedhan. Of qofarra. Ani ebaluu jedhaa bara. Anaan malee wanni tokkoon socho'an jedhe. Ana gaafa akkasii anaa seena akkas yoo anaan hin taane yoo anaaf hin taane anaan malee wanti sun yoo hojjetame ana qalaa kedhu san. Ibnul Qayyim jechi sadii jecha nama salphataa sadiiti jedhe. Lii cindii ana namni jedhe waleen ibliisi. أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أكسر إبر نمني أولا أنا بائسو سنجي إبليسي نمني أنا بائسو أنا كبساء وفي كوساوة دابر أنا كوساوة في كوساوة الدم بيكون الدنيا ما كبساء غرغرة برا إبليس أنا نمني أنا جب أنا مالي دبينتو ننتاتو أنا مالي بيجين نشيتو أنا مالي بيجين قدتو أنا مالي دبينتو نسو أنا بائفنان نمني سن سني إبليس توجه متبرتا ربي ترجعني سا قرآن كيسا أنا نمني جد إبليس جد لي ملك مصر لي وهذه الأنهار تجري من تحت أولا نمني لي جد لي ملك مصر كاين فرعون كي
wanni kun kiyya namni bakka dhaqe hundatti qabsoon tun tiyyaa bar jedha miidiyaa kan dhaabee bar jedha maali kan dhaabee bar jedha akkuma fir'auna waan hundaa tiisifni xabiyaa isaa tiisisaa fi kinniisni garaagarummaan kinniisni dalagee ka'ee abbaa irratti ta'a malee yookiin immoo dalagee ta'ee abbummaayuu dhaba kinniifni daa'ima dammeessee booda ilmi namaa ibiddatti bobeessee aaraan achi ari'ee humnaan achi fudhatee nama biroo abbaatti ta'a kinniisni akkasitti dhabe waan dalage tiisifni immoo waan namni biroo dalage irratti abbaa ta'a ragaa kanaa warra mammaakaa dubbata gaaf tokko tiisifni sangaa wayii gaafa matarra ooledha sangaa gaafa gubbaa ooleeti matarra ta'a oole sangaan qotaa oole inni immoo mataa sangarra oole tiisifni galgala harganaa gale tiisifni wayii qilleensa irratti dhufee maa akkana argantan jedheen abbaa ibaluu nu dhiisee haadha duwida naciteedheen qonnarraa tiisifni duwida nacitee qonnarraa amala tiisifni akkasi lii jedhee fir'auna عندي كجد إمو أنا برت أرجتن هيوم مالي أنا برت أرجتن كبين اللي أنا برت أرجتن بالشن اللي كجد قارون هامان قارون جتون زري فرا نبي الله موسى تيكم رب القرآن كيسجل جري سدان كان جتشي أنا نافي أنا برت نمني جدي جتشي سدانتون سلا أكم توك أبدي ابن القيم أني إبلو قدي أني bilchina beekumsan qabu jecha kana sila garasi jijjiiruu qabda lii dhanbu kada lii khata'u kada dogongorri akkanaa qaba cindi dadhabin akkanaa na bira jira wanta akkanaa jechoota kana sila garas jijjiiruu qaba gara gadiitti jechuudha of gadi qabuutetti kanaaf wanni dubbannee fi daawwattoota keenya hedduun namaa waan of dhabeef waan hojjetu dhabe waan hojjetu gaafa dhabe akkuma oorruu yoo garbuuf qamadii ittiin facaasin dobaa biqilchiti sammuun beekumsaan hojiidhaan hin qabamne nama arrabsuu nama xiqqeessuu biyya jeequu biyya diiguu waan hamtuu yaadu sammuun namaa kun duwwaa taa'uun beeytu jedhan yoo ati khayriin dalayde khayrii dalayde yoo ati khayrii ittiin naqin sharrii biqilchiti jedhan sammuun ilma namaa kanaaf addunyaan tun nama sadii baadhatte tokko ka addunyaa irraa haasawu ka addunyaa sochoosu ka addunyaaf yaadda'u tokko immoo namarraa haasawu sammuu namarraa haasoftu ebaloo akkas ta'e achiin seene ebaloo achiin bahe sadaffaan immoo ta ofirraa haasoftu gaafa hoyi ganda akkanaa dhayne du'aayi nu goone mucaan tokko dhalate kashee karimee haasaa karaama bakka hundatti himatu gaafa akkana goone nuti akkas ta'e isin hin beeytan malee nuti laffaatii qabaa qabsoo tana keessaa miidiyaan qabnu malee nuti miidiyaa baqanne malee akkasadha nuti miidiyaa kaameraa isin olii ooftan kana hin qabne malee qabsaan nu baasan jirudha hayyuun nu baasan jirudha nama akkasii haasoftu jira sammuu ofirraa haasoftu jechuudha sammuun gadi duutuun sammuu ofirraa haasoftu kanaaf barbaada of argadhaa keessa keessan dubbisaa jiruu teessan tana barumsaan hojiidhaan bilchinaan jiruu tana yeroo takka qofa jiraanna carraa lammaffaan jira jiruun takka qofa har'uma waan balleessite sirreessi har'uma nama madeessite dhiifama gaafadhu har'uma sharrii karoorsite achuma dhaabi carraan lammaffaan irra deebitee waan har'a dogongortee hayxu hin jiru haga ati araaramtee sirreeffattee tolfattee jettu duuti dhufte akkasii eedee dhufti duuti haga ati qophooytu eedeen dhuftu qophaahi du'a eegi dubbii malee hojjadhu seenaa dalagi ashaaraa wahii kaahi addunyaa tana jijjiirama bareeda fidi haga dandeetti namni waan qabu darbate sodaataan jedhamu jetti oromoon ati wama qabduun osoo si waa kallee namaa qoodde balbala masjidaa dhaabbattee gaafa duniyarraa deemte saniin si yaadata namni waan wahii ka addunyaan ittiin si beeytu ittiin si yaadattu wahii duniyarra kaahii duniyarraa dabrii wayita kanatti haasofnu nulleen ummata jabaa wahii nun sehinaa dura dursu wanni nu haasayaa jiru kun ofitti akka haasayaa jiru isin dura ofitti haasa'u jira bara isin dura akka ofitti haasayaa jiru hanqina dubbataa wayita jiru hanqina keenya akka dubbataa jiru wayita sirreeffadhaa jennu akka ofiin jedhaa jiru nu beekaa ofii malaa'ikaa of goone isin shayxaana godhuu sammuu akkasii rabbi nuun kennine ulfaadhaa galatooma an dubbii kiyya asumattan dhaaba. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ergaa nama nuu dabre isinii dabraatiin hin jiru ergaa waa'ee of argachuuti. Namni gaafa of argate waa baay'ee argachuu danda'a. Qabxiiwwan amma haasa'ame kun qabxiiwwan amma nuu dabre kun qabxii har'a yoo itti fayyadamne
dhaloota kana jijjiiree isa jenereeshinii dhufuudhaaf taa'u jijjiiruu danda'udha. Warroonni hadha addunyaa tanarratti seenaa hojjetee asirraa deeme warra jalqaba lubbuu isaatiin of arge warra of bare erga of bare ammoo maal addunyaa kanaaf hojjedhee addunyaa kanaaf maal gumaachuu qaba jedhee san baree ergasii gumaacha gurguddaa addunyaa kanaaf gumaachee deemedha. Amma namoonni hadha seenaa hojjetanii seenaan isaanii halkanii guyyaa keessatti seenaa ta'ee namatti himamaatiin hin jiru kun kan yeroo himamuyyuu namoota garii bochisu namoota garii mootu hamilee dhahu garii hamilee dhaha kamilee hin qabne kamilee qabu hamilee itti hora garii kaayyoo qabu lugnummaa qabu goota taasisa kan beekne beekaa taasisu kun ummanni kunniin dhaloonni isaanis jiin isaan itti dhalatanis yeroon isaan jiraatanis garaagarummaa nama dhaloota ammaatiin garaagarummaa hin qabu. Isaan nuti ji'a 9 dhalanne isaan waggaa 9 hin dhalanne yookaan ji'a 12 ji'a waggaa 2 hin dhalanne. Nuti waggaa 70 jiraanne isaan waggaa 200 hin jiraanne. Jechuun aguma jiraatan san umrii hadha nuti jirru kanatti seenaa gurguddaa hojjetanii asirraa deeman. Jarri kun jara jalqaba ofii isaaniitiif of argatan. Kanaaf of argadhaa of argannaan waa baay'ee argachuu dandeessan. Waan isin keessa jiru. Ogummaa rabbi isinii kenne kan argattan gaafa ogummaa keessan kan argattan isinis seenaa hojjettanii addunyaa kanarraa deemtan. Mee sammuu keessan dubbisaa. Ani maal danda'a? Ogummaan rabbi naa kenne maali jedhaa? Sana keessa barreessaa. Erga barreessitanii immoo gara hojiitti jijjiira. Karoorsan. Barreessuu, karoorsuu. Karoorsuu ergasii tartiibes hojii jijjiiru. Hojiitti jijjiiru. Takkaa immoo humna isaatii wajji yeroo isaatii wajji wal madaalchise fakkeenya waggaa 5 eenyuun ta'ee argamuu qaba. Waggaa 10 qabeenya sadarkaa kamirra gahuu qaba. Beekumsa sadarkaa kamirra gahuu qaba. Haala waa'ee hawaasummaa keessatti eenyuun ta'uu qaba. Waggaa 10 waggaa 5 karoora kanatu lamatti qoodama. Karoora yeroo gabaabaatu jira karoora yeroo dheeraatu jira. Karoorri tokko kan karoorfamu karoora gabaabaa jira karoora gabaabaa kana keessatti maal hojjechuu qaba. Dandeettii isaa irratti hundaa'eeti ka deemu. Karoora dheeraa keessatti diinagdee ta'inna siyaasaa ta'inna barnoota ta'inna gumaacha adda addaa ta'inna san irratti hundaa'e addunyaa kanaan maal gumaachee deemuu qabaadha. Amma fakkeenyaaf gaafa keemistiriin addunyaadhaa dhufu keemistirii ta'uu isaa kan calalee gulaalee addunyaadhaaf dhiyeesse fakkeenyaaf Jaabir ibn Hayyaa yoo fudhanne gabar jedhamee fudhatamu. Hayyichi kun kitaaba alkeemiyaa jedhamu fuula 2,000 barreessee gaafa addunyaadhaaf dhiyeessu. Kitaabni isaa kunu kitaabni keemistirii amnuu kun kitaaba 2 of keessaa qaba. Organic and inorganic jedhama. Keemistirii organikii fi keemistirii inorganikii jedhama. Keemistirii organikiidhaaf abbaadha jedhee hayyuu seenaa keessatti barraa'e. Kitaaba kana keessa maaltu jira? Waa'ee atamiitu jira. Waa'ee misqaala zarraa kan Quraan dubbatame san. Kitaabni kun addunyaa kanaaf ta'a. Addunyaan kun kitaaba kana yoo argatte ni guddatti, ni jijjiiramti, ni mul'atti. Kitaabni kun kitaaba ta'uu qaba jedhe. Kitaaba fuula 2,000 barreesse addunyaadhaaf gaafa inni gumaachu tokko dhufeet kitaaba kana xiinxalle. Ka barreesse hayyuu guddaa kana Jaabir inni Muslima. Gaafa kitaaba kana inni barreesse addunyaadhaaf dhiyeessu tokkotu dhufe. Jaarraa 17ffaa yookaan seencharii 17ffaa bara 1740 irraa kaasee hanga 94tti jedhe. Antooyin Laayivoosanii namni jedhamu kitaabni kunuu jedhe hanga har'aatti akka kitaaba saayinsii zamanatti hin fudhatamne akka kitaaba saayinsii zamanatti fudhatamuu qaba jedhee namni karaa saaqee hulee saaqee akka addunyaan itti galtee akka kitaaba saayinsii zamanatti fudhatu taasise isa kana jechuudha Antooyin Laayivoosanii kana. Jaabir kitaaba kana barreessuu keessatti jalqaba of argate. Imaamman afran of argatan osoo of argachuu baatanii osoo of ta'uu baatanii ofii ta'uu baatanii biyyaan ta'an of argataniiti. Kan isirree faasoftan ogummaa kan saabonni qaban ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam ogummaan ati qabdu kan asirratti hojjechuu qabda. Khalid kennamni ati qabdu waraana abbaa waraanaa ta'uu qabda. Bilaal ogummaan ati qabdu azaan. Zaydat immoo qaraasise. Abdallah ibn Abbaas hundaafu ammallee Aliyyiin gaafa ergan kana kaan gaafa hijiraa gara biyya kanatti erganillee kaan immoo lakki ati xalayaa kana geessi situ xalayaa tanaan mal jedhanii Abdallah ibn Huzaafaa fa'aa gaafa ergansan ammas ka ambaasaadara ta'e eenyu ambaasaaddarri ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam
Ambaasaadara ta'e ati ambaasaadarummatu sirraa bareedanii ambaasaaddarummaan ergan kaan daawwa sirraa bareeda ogummaa daawwaa qabda Musaab ibn Umeer ambaasaadara Mu'aaz ibn Jabal lakki kennamni ati qabdu ergaa namatti himuu dandeessa deemi ergaa tana geessidhaniin hunda isaaniitu iyyuu ammas kennamni ummata asiin dura addum isin ajaa'iba maaliif hojii isaanii san beekan kennama isaanii saniin ala kan biratti hin seenan amma Khalid ogummaa waraanaa waan qabuuf inni lakki ani hoogganaa biyyaa ta'aa hin jenne hoogganaa biyyaa ta'uu qabaa hin jenne maaliif jennaa sammuun isaatu hin ajaju kanaaf namni waan sammuun isaa ogummaa waan rabbi isaaf kenne san qofa hojjechuu danda'a waan saniin ala hojjechuu hin danda'u yoo hin hojjedha jedhe ni fashala jechuun ni kufa amma fakkeenyaaf mobaayilli intarneetii hin qabne yeroon bilbileettan maal jedha fashalaa jedha nitorkiin sun maal ta'a ni kufa hin seenu ergaa san argachuu hin danda'u jechuudha kanaafuu ilmi namas akkasuma kanaafuu jalqaba nuti wanti nurraa barbaadamu of haa argannu of haa barbaannu rabbi maan naaf kenne ogummaa akkamii qaba wallahi seenaa asiin duraa kana yeroo hin tan an hedduu takkan na ajaa'iba kanaaf hawaasa keenya yaa hawaasa gaarii yaa dhaloota ammaa dhaloota yoo waa itti himan hubachuu danda'u yoo hojjedhu jedhaniin hojjetee jijjiiramuu danda'u yoo biyya guddisi jedhaniin biyyallee guddisuu danda'u sammuu guddaa sammuu ittiin xiinxalita sammuu ittiin yaaddan rabbi isinii kenne sammuu ittiin yaaddan kana erga rabbi isinii kenne ittiin yaada gara hojiitti jijjiira wal qabadhaa walii yaada walitti yaaduu dhiisa wal barsiisa wal barsiisuu dhabuurraa fagaadhaa ciminaan hojjedhaa laafinaan hin hojjetinaa abdiidhaan hojjedhaa abdiin kutatinaa nama abdii qabutti hidhadhaa nama abdii qabnetti hin hidhatinaa isin kuffisa waan ta'eef maaliif cabatti yoo hirkatan nama cabsa waliin qilee seenan amma konkolaataa fireenii hin qabne yoo yaabbatan waliin qilee seenan kanaafuu konkolaataa fireenii qabu akkanumatti beekan konkolaataa nagaa hin qabnee fi nagaa qabu akkanumatti ilaalanii beekan kanaaf amma rabbiin subhaanahu wa ta'ala qaamolee miiraattu jedhame amma fakkeenyaaf qaamolee miiraa yeroo fudhanne 5 ijji gahee addaa qabdi gurri gahee addaa qaba fakkeenyaaf yeroo konkolaataa kana yeroo fudhanne waa hundaan oofan konkolaataa kana maali kun aqli fakkeenyaaf gurraan oofan konkolaataa ni dhageeffatan jechuudha sagaleen isiin kennaatiin hin jirtu ammas funyaaniin oofan foolii qabdi ammas ijaan oofan akkasii mere laalame hundi hojii qaba wanti hojii hin qabne hin jiru rabbiin waan uume hundaa hojiif uume hojii malee wanti uumaman hin jiru kanaafuu kana beekne kana hubanne gara hojiitti waca dhiifne gara hojiitti deemuutu nurraa barbaachisa kanaafuu jabaadhaa tanuma isinii dhaamaanilleeni inshallah yoo rabbi jedhe mata dureetiyyaa kan duraa qabadheetiin hin dhiyaadhe kunoo isaaniif dabarse kanaaf ammallee mee irra deebiidhaan xumura irratti maal isiniin jedhani ani waan jedhuun qabu haasaa fixanne gaasofni silaafuun dhumu kaardhaaf hin malee gaa haga nu dhumnutti waa dhumu haga nu dhumnutti nuun dhumu haasofne jechuudha haasaa fixanneen kaardhaa baanna malee ka boriifif taanii fi haga jirru osoo hin taane garuu namni milkaa'u namni jijjiiramu namni guddatu nama haasawa caala hojii baay'atu milkaa'inni saniin beekama jechuudha dhaloonni tokko kufuu isaan natti bartuun dhaloota kulliin nama haasawu ima wacu namni sin gorsine hin jiru duniyaa tana guutuun si gorsite amma yeroo amma keessattuu biyya keenya gorsitoota baay'ata gorsitoota jabaadhu waan akkasitti namuma hojjetuun agartu immoo hojiin duniyaa agam jira mata duree tokko insha Allah idni rabbiitiin guyyaa tokko qabannee islaamummaa fi hojii إسلام في هجمة إسلام كيف حارب الإسلام الفقر ربي إسلام من أكمتي هجمة تدولة هجمة في إسلام من ولي مالي إسلام من هجمة ندي جرمو نقرب سمو جدو جليس اللالمو أكمتي لا لا هجين علمنا ما دنيا تنقب بدلقوك أبو إسلام من أمنتي الدنيا في آخراتي أمنتي جسمي في روحي أمنتي أرضي في سميتي إسلام من أمنتي قلبي في قاماتي أمنتي مسجداتي في بيروتي أمنتي هجيتي إيجا أمنتي تانكي في بانكي تلي هندا قبل إسلام أمنتي وهندا نقوتم لأنه موتي وهندا نقوتم شامل لشؤون الدنيا والآخرة موتي وهندا نقوتم كان هنكني توكو إسانين هممني هنكني توكو إسانين دبة من جل في شأنه قدتي والآن واني توكو موتي سان الرانو رفي وانت إيفي أمنتي موتيتشي وفما نوكنسن أمنتي سنتو أركا كينا جرا أمنتي رقاد عندك جرمي أمنتي سمو
falaasama miidhame baxabbaxame osoo hin taane amantii ragaa buututaa zamanni irra dabre waan sammuun namaan fudhanneen guutame osoo hin taane ka gaafii ilmi namaa kamuu dhiheessu deebii gahaa fi qubsaa fi deebii uumama ilma namaatti wal madaalu sammuun ilma namaa kamuu fudhachuu danda'u of keessaa qabu quraanaaf hadiifni ka zamana kamuu zamanni tokko biran tare ka zamana bira taran ka jallachuu zamana bira dabran ka zamana bira taran waa hundaan ka zamannuutti qaqqabu zamannuutti qaqqabu zamannuutti osoo qaqqabin duniyarraa gallu amantii akkasii harkaa qabnaa idni rabbiitiin bifuma kanaan sagantaa ji'atti ta'uu yookiin 15 ta'uu yookiin 7 ta'uu guyyaa tokko sagantaa akkanaa irratti kan wal agarru ta'a. Hagana teessanii nu dhageeffachuun mallattoo jaalala diinii isin qabaachuu mallattoo isin jannata hawwuu mallattoo isin rabbiin biraa milkii barbaadu akeeka maaliif jennaan namni ka'ee osoo bakka meeqa gabaa meeqa jirtu sa'aatiin manafata hasaarru kana gabaa hedduu jira gabaan haraamaa kan lubbuun hedduutti bashannantu osoo sun jiru as jalatti of hidhee dhageeffatuun isaa namni kun nama jannata barbaadu ta'uu isaa kenna qalbiin isaa fayyaa qabaachuu haga fedhe maasiyaallee haa qabaatu keessi isaa hin duune jechuu akeekaa